Roozaan Saadaadhaaf jaarsa argite. Jaarsi kami hoogan jettaan taate durbicha argite. Saadaan hin diddimoo itti heerumte. Kuni surprise isaanii bakki hojjetan hotel mana algaati. Jaarsa erga argiteef immoo Saadaan immoo ganaadha jechuudha. Kutaa itti aanutti dhufa. Hundaafuyyuu Saadaan congratulation baga gammadde nuti si gammannee jirra baga jaarsa burcii argatte. Jaarsa burcii kamataan isaa akkana jiru argattee jirti jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga jirtu akkam naga keessan fayya keessanii jecha. Walillee naga kooti alhamdulillah galata rabbi. Edduu namatti tola, baay'ee namatti tola. Saadaan jaarsa argachuu irratti baay'ee namatti tola. Dhumaanuu jaarsa argatteellee Saadaan jaarsa argattee jaarsa argattee jirti yookiin akkuma Roozaan Saidoo gooti jechuudhaan beekamu. Maaliif wanni ammaan beekamu jechuudha. Jaarsa amma dhaabbatu shamarran ammallee jaarsa jalan dhaabbattu. Sababni isaallee biizinasa wanni amma waan ta'eef gaafii gaafate gurbichi gaafii gaafate na fakkaata. Durbii minaamina na fakkaata. Hin beekamu wanni amma. Maaliif hojjetanii durbii ta'a nama biraa ta'a hin beekamu. Komantiin isaanillee baay'ee wanna miti. Hundaanuu baga gammadde jennaani baga jaarsa argatte jedhaani asumaan jechuudha. Hordoftoota keenya jaarsa argamuun gaariidha. Jaarsa argachuun gaariidha. Baay'ee nutis gammannee fi jirra. Saadaadhaaf baay'ee gammannee jirra. Roozallee ka jaarsa bareedaa rabbi haa heeruu fi Saadaan erga jaarsa burcii argatte Roozallee jaarsa burcii wayii rabbi haa heeruu jennaani. Akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Asuma irratti aansee viidiyoo isaa Roozaa akkasuma Saadaa baga maddooduma jennuun warroonni yuutuubii hedduun keessan na gaafattani waa'ee yuutuubii dhuftanii muna akkamitti yuutuubii banannaa karaa kamiin banannaa jettanii warroonni keessan dhuftanii na gaafattani yuutuubii bitachuu barbaadna warroonni jettanillee na gaafattani yuutuubii bitachuu fi banachuulleen salphaadha. Ka bitachuu barbaadu maallaqa barbaachisa. Ka banachuu barbaadu immoo bilbila isaa barbaachisa. Ulaagaalee lama keessatti kun wal qabata. Ijoollee warra jaarsa argatee fi warra surprise wal godhu irratti ilaaltanii fedhii namni fedhiin isaa yuutuubii banachuu oduu hawwitanii akkaataa itti banattanii akkaataa itti hojjettanii akkaataa itti edit gootanii kanneen kana keessan dhuftanii nama gaafachuu odoo hin taane otoo namoota yuutuubii hojjetan akkaataa itti yuutuubii banan salphaadha. Garuu yuutuubii banachuun inni duraa yuutuubii banachuun salphaa irratti hojjetu makaraa si agarsiisa. Wallahi isin amma akkanumatti teettanii yuutuubii akkanatti banan naamina jettaniin inni kuni baay'ee salphaadha. Banatuun salphaa hojjetuutu ulfaata. Irratti hojjetuun ati teettee viidiyoo hojjetuun baay'ee ulfaata. Mana arabaa keessa teettee viidiyoo hojjetuu hin dandeettu. yuutuubii gaafa bitte immoo yoo seeran irratti hin hojjetin illee kasaaraa keessa seente. Fakkeenyaaf yuutuubii tokko 100 yookiin 80-90 yoo bitte yuutuubii sani irratti yoo seeran hin hojjetin kasaaraa kee ta'a. Kasaaraa ijoolleen hedduun warri bitanii galma bitatanii irratti hojjetan hin jirti. Ummoo eenyuun intala wayii kinna Suudiidha akka galte tokko bareeda hojjetaa jiran amma isaan viidiyoon isaanii xiqqoo isaanii deemne malee baay'ee bareeda yaalaa turan. Hojiin isaanii akkaataa isaan viidiyoo itti waraaban baadiyyaa kee ijoollee naannoo roobeetti na fakkaata. Gaafa viidiyoo isaanii lola amma numaa yoo bakka yaane namoota 3 yookiin 2 ta'anii yuutuubii kana hojjechuuf immoo maaltu nu barbaachisa? Seera isaa guuttee yoo jette baay'ee bareedaadha jechuudha. Seera isaa guutuudha dursaanii akkasiin jechuu barbaada. Warri biyya keessatti gallee hojjenna minaamina jettan immoo dhugaa rabbii dubbachuuf nama 2-3 taatanii yoo jettan yuutuubii salphaatti hojjettan. Biyya keessatti gaafa galtan warroonni isin amma akkatti ebeluutiyyaa mixina biyya tokkollee ati gaaf biyya namaatii galte biyya keessatti warri yuutuubarootaa kun
ka amma sileelli sugaa biyya galte ufitti sin harkifatu YouTube akkaate banantum feetu akkaate guddatum feetu ofii isaa qofaaf tattaafatu fedha ofii isaaf galii galchuu fedha malee si ebeluuti amma comment video kan ebelishu ani galuu heda akkatti jimmatti waliin hojjanna akkatti maalitti waliin hojjanna sareetiin enjiru ana arge waan ta'eef ana to isinirra beeka waan ta'eef maaliif namni biyya keessa jiru namni biyyaan baa jiru tokko miti ijoollee nama youtuberoota biyya kana keessa jiran ijoollee haaraa guddisuu gonkuman barbaadan nadhamana isinin jedha nadhamana maaliif otoo ati maa duuta miti azalatti lafallinne haaraa gaaf banette tokko si qarqaaruun fedhu share siin godhu share gaafa godhu video tokkicha yoo share godhuuf qarshii 10,000 si gaafata ijoolleen biyya keessa kana beeku qabdan dursaa isin ani wallahi gaafa dura biyya ani YouTube irra yeroo dheeraa ture yeroo Saudi jiru irraa garuu yeroo san ijoollee si qarqaaran ijoollee dhiiraa waliin ture ijoolleen dhiiraa sirriitti si qarqaaru ijoolleen dhiiraa biyya keessa ta'anii ani yeroo san video kiyya ka live tinaseenan ijoollee dhiiraati ijoollee dhiiraa keessa ijoollee islaama miti kana beeku qabda ijoolleen islaama si qarqaarsa hin qabdu gonguma ijoollee kiristaanati kanaaf dhugaa rabbii isiniin jedha na dhageeffadha video kiyya share godha ana har'a tufatan tun yookiin borisin qarqaaruu danda'a maaliif ijoolleen gizee san nu qarqaaran dhugaa YouTubein ki gizee san nama harka ture YouTubein guddicha jechuudha kana jalaa badeesun ijoolleen na qarqaaraa turani alhamdulillah lama faati deebe YouTube amma lama fa bane kana ammallee ijoollee biyya araatu na qarqaare sababa maaliti hiriyoota kiyya waan ta'aniif hiriyoota kiyya waan ta'aniif live irratti naaseenaa video kiyya share godha ani ji'a lama maal keessatti monii ta'e warri YouTube banatu barbaadan seera isaa guutan taanan asteenne biyya alaatiitti wajjin hojjechuu danda'ama namoota itti mijaasetti garuu mootuyyuu namni keenya warroonni YouTubera gurguddaa ijoollee namni namaaf yaadu eenyu isinitti fakkaata ijoollee keenya keessa Saidoo Duwwaadha wallahi billahi Saidoo Duwwaadha isa duwwaa gaafa dura inni balaa kaasu suma ayyuu wajjin balaa kaasu ani dhugaan isinin jedha gaafadhee bilbila isaa fudhadhee sagalee himuun kaa'eefi otoo wal agarra nuti jennu balaan ayyuu dhufe jechuudha kanaaf YouTube banadha TikTok irra saatii 20 hin taane TikTok irra teette oduu namaan dhaggeeffateen gaafa gama YouTube dhuftee namaaf share gootee nama daawwattee ofii yaalii akkaataa YouTube itti hojjetan banatte ati salphammoonni hundoo jechuudha gaafa biyya galte cinqamoo maal jechuun jettu video keen hojjetta oduu namaati bakkan kennitu hingalta amma namoonni biyya keessatti amma biyyaan baa namni jiru bar nama waliin argu takki TikTok isaa dalaga takki imo isaa Qur'aana qara takki Instagram isaa hojjeta takki Twitter akkasii isin jechuu barbaada ummata kee ummata qashtii ummata jaalatama warri YouTube banatu barbaadan kota banadha kota itti fayyadama badee keessan zoorina TikTok irran taa'ina dhugaa rabbii isin jedhu isa gaa biyyatti galte wacii harka abbaa manaa kee wacii miixani biyyoo hidheeggattu ofii keetii uf dandeettee jiraatta ofii keetii hojjete taanan abbaa manaa kee duuka hojjete buleeyyan kee duuka hojjete taanen salphaadha biyya keessa namni jiru bariin anamma rakkoon keemaa naman qabu duwwaadha oduu kaameraamaanii qabaadhee ijoolleen hedduun ani wal arge wajjin hojjanneen ijoollee lafaa dhufa ammaati jechuun warroota YouTube reefaa banatan gizee kan sa'aatii kan hojii isaanii sa'aatii kan immoo tuyyuu yeroo gubanii galan sa'a kudha tokkotti galan yeroo kam kaameraamaaniin dhufee waraabee idiitiin salphaadha garuu ijoollee lafaa dhufaa jiran warroota dandeettii bakka dandeettii idiit godhuu qaban hundi isaanii ijoolleen ani argee video gaafa duraa wajjin hojjanne ijoollee dandeettii idiitaraatti dhugaan isin jedha ijoollee kana gaafa jabeessitan gaafa argattan biyya keessatti galtanii obboleeyyan keessa nama fakkeenya idiitar jechuun nama barbaachise YouTube keessatti jechuudha seera isaa idiit godhuun keessaa muruu muuziqaa keessaa kanas anuma barumsa guddaan barbaada yaada yaalii waan qabuuf waan dura keessa kiyya yaalii qabuuf hojjedhaman akkasii isin jechuu barbaada video keenya like share subscribe gochuun dagatina video en hanga video biraati walitti deebinutti ciao